Ajjecha seeraan alaa qaama mootummaatiin fudhatamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qaba. Ajjecha dargaggoo Amaanu'eel Wandimmoo irratti raawwatame ilaalchisee ibsa Koongiresii Federaalaa Oromoo irraa kenname. Eenyumtuu hojii seeraan alaa yakkaan gaafachiisu raawwate bakka kamittuu yoo qabame qaama seeratti dhiyaatee mirkanaa'u akka qabu hubannoo keessa galee garuu dargaggoo Amaanu'eel Wandimmoo kabbadaa adeemsi kun otoo hin raawwatamin addabaabaayii bakka jiraattonni magaalaa Dambidolloo godina Qeellam Wallaggaa walitti qabamanitti ajjeefamuunsaa nu gaddisiisee jira. Taateen akkanaa xoofoo hawaancaa guutee waan dhangaleef ibsa kana baafne malee tarkaanfiin fakkaatan bakkoota adda addaatti qaama mootummaatiin fudhatamuunsaa erga jalqabee oolee bubbulee jira. Godina Gujii aanaa Gooroo Duulaa keessatti moobaayila keetuu walgahii keessatti nutti iyyeejjame humni mootummaa walgahii sana gaggeessaa ture. Dargaggoo tokko fuula namoota walgahii ta'an duratti ajjeesee jira. Godina Wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoota wal bira ta'anii taphataa jiran humni mootummaa olitti seenee ajjeesee meeshaa waraanaa bira kaa'ee suuraa kaasee jira. Godina Wallagga lixaa aanaa Laaloo Asaabbii haati ijoollee afurii Amsaaluu Guddataa odoo maasii keessa hojjettu humnoota mootummaatiin ajjeefamtee jirti. Artistii Hacaaluun qaama yookaan nama hanga ammatti abalu jaamee hin dubbatamneen ajjeefame firoonni isaa magaalaa Amboo godina Shawaa lixaa keessa gadda ta'anii otoo jiranii humni mootummaa dhukaasaa banee ajjechaa raawwatee jira. Achuma godina Shawaa lixaa aanaa Daannoo keessatti dargaggoon tokko ajjeefamuu isaa qofa osoo hin taane akka hin awwaalamne dhorkamee jira. Ammas godina Shawaa lixaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti nama sangatti camadanii qotaniiti jiran. Dargaggoo Hadiroo Biraanuu godina Bunoo Baddallee aanaa Daapoo keessatti mana gadi waamanii ija haadha isa deessee duratti humnoota mootummaatiin ajjeefamee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu keessatti namoota to'annoo seeraa jala jiran buufata poolisii keessaa gadi baasanii ajjeesaniiti jiran. Namoonni yookaan qaamonni seeraan hin bulle tarkaanfii suukanneessaa fudhatan ni jiru yoo jedhame qaamni mootummaa garuu ajjechaa seeraan alaa kanaan fudhata jedhamee hin eegamu. Taateen akkanaa wayita irra deddeebiin raawwatamu beekamtii qaama mootummaa olaanoo yookaan beekamtii hooggantoota mootummaatiin alaa akka hin taane ni hubatama. Garuu rakkoon siyaasaa ajjechaa namoota tokko tokkootiin gonkumaa furamuu akka hin danda'amne jala murree beeksifna. Namootaa fi addunyaa qarooman birattis tarkaanfiin akkanaa fudhatama hin qabu. Tarkaanfiin akkanaa yoo itti fufe ammoo balaa guddaa hordofsiisuu danda'a. KFO'n tarkaanfii suukanneessaa akkanaa cimsee balaaleffata. Kanaaf ajjechaan seeraan alaa lammiilee adda addaa irratti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu cimsinee hubachiifna. Firoottan ajjeefamtootaafis beenyaan akka kafalamu ni yaadachiifna. Koongiresii Federaalaa Oromoo Finfinnee Caamsaa 6 2013